أخبرناه قبل قليل نقلا عن الشرطة الإسرائيلية مصابان أحدهما جروحه خطرة. ثم نشر حزب الله مشاهد مصورة قال إنها لعملية استهداف تجمع لجنود משפחות יקרות, זכר קרוביכם. خامنئي إنه لا ينبغي تضخيم الهجوم الإسرائيلي كما لا ينبغي التقليل منه. أضاف خامنئي: يجب ألا يضخم هجوم الكيان الصهيوني وألا يقلل من شروره، بل يجب أن شواظ وقذيفة الياسين آليتين لجيش الاحتلال في شرق جباليا شمالية قطاع غزة. waraanni mujaahidoota tarkaanfii cimaa wal fakkaataa ta'e kutaa jabaliyaa irratti al sadii fudhachuun loltoota diina isaa 4 kan galaafateef 6 kan ta'aniif taankota dabalateetiin mancaasuu miidiyaaleen wal harkaa fuudhanii galaalchaatii jiru. Aleellaa xiiqii kanaan guutameen jabaliyaa irratti har'as aleellaa fudhatteen lammiilee siviiliif daa'imman galaafachuu isidha maddeen galaalcha keenyaa keessatti dhageettu. Filisxeemonni hedduun har'aa jeefamuun wal qabsiiseeti. Hospitaalota keessatti doktoroota dabalatee kan dheekkamanii fi dirree aduu oowwaa gubbatti lammiilee Filisxeemota hedduu kan dararaa jirtu Israa'eliin balaaleffannaan cimaan idil addunyaarraa ishii mudateeti jira. Uffata waraana Gililoot naannawa waajjira tika Muusaa Daccinaatti balaan hariirfata konkolaataa guddaa kan siviilii ummatoota hariiraan eeggatanii irratti bu'een yoo diqqaate hangammatti lubbuun siviilota Israa'elii 8 galaafatame 54 kan miidhame ta'uu Times of Israel fi Hebron miidiyaan gabaasee jira. Al-Arabiyaan mirkaneesseeti jira. Kanas gabaasa keessatti dhageettu. Muusaa balaa kana maali kan jedhu qorannoo irratti jira. Ministeera Israa'el Benjamin Netanyahuun marii taasisuuf maatiiwwan hidhamtoota yookiin ugguramtoota harkaa jiran wajjin komiiwwan jiru furuudhaaf gara waltajjiitti dhiyaatanii akkam bultan jechaan osoo hin dhufin ibiddi furguga jechootaatii fi maayikii hanga cufatanii dhaabataniitiin akka nama ifaan qabetti dubbittiin bitaa itti galteetti miidiyaaleen wal harkaa fuudhaa jiran waltajjiillee dhiisanii ba'uu isaanii maddeen gabaasanii jiran gabaasa bal'aa dhageettu. Waraanni Hizbollaa miidhaa cimaa kutaawwan bebbeekamoo ta'an alaalaa fi Bireeneetii irratti fudhateen loltoota Israa'elii du'aaf madoodhaan sireef sanduuqaan erguudha maddeen miidiyaalee galaalchanii jiran. Israa'el loltoota 4tu du'e jetti. Hizbollaan ammoo loltoota 11 ajjeesuu wal gaafachiisaa ta'e gandoota lamas to'achuun mirkanaa'ee jira. Jettiiwwan 100 waliin daangaa Libaanoosiif dayyaa haleelaa ooluu isii miidiyaaleen galaalchaati jiran. Waraanni mujaahidoota Birgeedii Reedwaan Dafaatii sa'aatii muraasa keessatti kaaba Israa'el gadhiisaa jechuun lammiilee Israa'eliidha kanneen araddoota hedduu keessa jiraniif dhaamsa erguu itti gaafatummaan booda ani fudhadhu jechuun yaaddoo gurguddaa kan uume ta'uun dhagahamee jira. Tajaajila wal'aansa sa'aatii 24 booda fayyaa guututti kan deebi'anii abbaan aangoo Riippaabilikii Islaamaa Iraaniidha Ayatullah Kaamini Israa'el qophaa jechuun dhagame. Pirezidaant Pezeshkianis biyyi Yahudoota gatii guddaa kafaluu jirtu jechuun wal gaafachiisaati jira. Ameerikaan karaa ministeera raayyaa ittisaa Lloyd Austin Iraan haleellaa kamuu akkam fudhanne dubbittiin jettu baatus dubbittiin Iraaniin miliixee harka geette ammoo tambiraati Iraan dursiteet qophaa'uudha miidiyaaleen galaalchaatii jiru. Harka haleellaa walii deebiidha kan irratti maaltu deema kan jedhu addunyaan dippiloomaasiin yaala jiraattus dubbiin kirkira lafa fakkaattu ammoo kaaba Israa'eliitii dhagahamuun miidiyaaleen afgaaffiidhaan wal harkaa fuudhaa jiran. Paarlaamaan Tahareen kan Muhammad bahagaariitiin durfamu marii cufatee ta'aa jiraachuun dhagahameeti jira. Odeeffannoowwan maddeen miidiyaalee alaatiin qindeeffannu hunda kan isin biraan geenyu ta'a. Keessattuu tarkaanfiiwwan gurguddoon Haayifaa fi akkasumas alaalaa fi Biraaniit irratti fudhatame Gaazaa keessatti fudhatame gatii gurguddaa kan kabalchiise ta'uu fi
iccitiiwwan gurguddoon Muusaa Darkaa miliqanii baan saayibarii Iraaniitiin ugguramanii fi daataa Ameerikaaf akkasumas Israa'el haleellaa addaatiif qophaa'an hunda kan argatte Iraan ibidda uffattee beenzila liqimsiteetiin belbela misaayilota 1,000 walirraan gadi dhiisuuf akka jirtu Axios gadi baase kan hunda isin dhageessifna. YouTube kanaaf haarawaa yoo taatan subscribe gochuun nutti dabalama. Like gochuun odeeffannoowwan sirgiga guyyaa waayitawaa saffisaan argadha. Yaada qabdan sanduuqa komentii keessatti nuuf kenna. Nu jajjabeessuu keessaniif ulfinni alamanaa isin biratti haa jiraatu. Caayaa News Teekinooloojii maadhee galaalcha balballoomii oduu irratti dhiyaadha. على محورين رئيسيين المحور الغربي الذي جاء باتجاه شارع البحر وصولا إلى تقاطع التوام ثم بعد ذلك أخذ ولكن هو التي جاءت بناقلة ودبابة وجرافتين تحمل مكعبات لأغراض التفجير وعمل هندسي بمعنى أننا نتكلم عن إمكانيات هندسية يمكن أن تستخدم. ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن المشاورات الأمنية التي يجريها قبل الحرب البالغ $1,800 عربي بلدية حيفا تعلن مقتل ضابط برتبة نقيب في المعارك مع حزب الله. أعلنت فصائل عراقية مسلحة إطلاق طائرات مسيرة باتجاه هدف عسكري تابع مشهد. ईरानी फौज ने दावा किया है कि इस्राएली लड़ाका तैयारों ने गुज़श्ता रोज इराक की फ़ज़ाई हुदूद का इस्तेमाल אחיי ואחיותיי למשפחת השכול, משפחות יקרות. Abjuuf hawwiin Israa'eloota galma ga'uu dadhabeen lubbuun siviilota duguugamuu irratti kan argaman walakkeessi kutaa Jabaliyaa torban guutuu birgeediiwwan Al-Aqsaaf mujaahidoota haarawaa wal falmaa jiraachuuf taankota hedduun barbadaa'uu fi duuti guyyaarra sanduuqaan itti galaa kan jirtu bulchiinsa naazii Benjamin Netanyahuudhaan dippiloomaasii idila addunyaa ammas waan fudhachaa jiruun fakkaatu. Haa ta'uuti mormiiwwan gurguddoon keessattuu warra waltajjii marii maatiiwwan ugguramtoota wajjin taasise irratti siin barbaannu Israa'eliin hundatti barbadeessaati jirta. Waraana Gaazaa irraa dhaabi akkasumas uummata addunyaa wajjin jiraannu jechuun mormii gurguddaa kan dhageessanii fi jechoota arrabsoos keessatti kennan gidduutti gaddi guddaan walakkeessa Jabaliyaatiin birgeediin Al-Aqsaadhaa kan Arabiyaa fi Al-Jaziiraa miidiyaaleen idil addunyaa gabaasanitti tarkaanfii gurguddaa fudhate. Loltoonni gamoo keessatti dhidhiman kanneen 4 ta'an battalatti yoo du'an isaan 6 madeessuudha kan birgeediin Al-Aqsaa ibse. Garaagarummaa sa'aatii tokkootiinis haleellawwan odeeffannoo Al-Arabiyaan nun dhaqqabne jedhuun nutis jala buunee kan hordofnu ta'uu fi tarkaanfiin birgeedii mujaahidoota keessattuu waliigaltee Kwaatar Masrii fi akkasumas biyyoonni adda addaa taasisaa jiraniin ulaagaan gurguddaan Hamaas dhiyeesse waraanni Israa'eloota guutummaatti dachee Gaazaa gadi dhiisu dachii seeraan ala qabatanii fi heera mootummoota gamtoomanii fi chaartarii mootummoota gamtoomanii 1967 nuuf murteesseef haqa keenyarraa nuuf haa buqqaan. Kanaan alatti ammoo ugguramtoota wanni jedhuun jiru umrii keenya guutuu duguugamnaatiin jiraanna jechuun ejjennoo kaan wal qabsise. Haleellaawwan gurguddaa keessattuu miidhaa keemikaalota Gaazaa irratti fayyadameen wal qabsise qaamni sadaffaa mootummoota gamtoomanii fi dhaabbileen jaarmiyaa mirga namoomaa akkasumas kana hunda laaluudhaan toorcharii fi miidhaawwan gurguddaa hidha dararaa gidiraa Muusaadiin gaggeeffame hidhamtoota keenya 1000 lakkaa'amaniif kanneen achi buuteen lakkaa'aman ministeera fayyaatiin erga gulaalle kan jedhu mata bowwoo Benjamin Netanyahu ta'ee jedhama. Haleellawwan gurguddaa fudhataa jiran keessa misaayilotaaf dirooniin amma tibba kan inni gadi dhiisaa jiru Israa'eliif qormaata gurguddaa akka ta'e xiinxaltoonni baha gidduu galeessaa gabaasuu irratti argamu. أفادت مصادر للتلفزيون العربي بمقتل قائد اللواء 401 برتبة عالم تل أبيب مراسل التلفزيون من شاملا على كل التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر لكن حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بإطلاق جيش الاحتلال قذائف مدفعية وإطلاق نار متقطع قبل قليل جنوب شرق مدينة غزة. هذه هي صور أولية.
هذا صحيح محمد، ولذلك أتداول هذه المعلومات بحذر. هي مبنية فقط حتى اللحظة على رواية إسرائيلية بلان غرغدون أمما في نمتول جيسا كسمسي keessoowwanii fi diinotaas kan barbaadanii Israa'el har'aasi walakkeessa Tel Aviv kan taate daandii buufata waraanaa guddaa Gililootiif waajjira intelijeensii Muusaatti badarbe haleellaan kolonees tokkoon Iraan haleelte fuulduratti ture. Iddoon roraasaa buufata qarqara baasiin itti dhaabatutti imaltoonni 100 lakkaa'aman dhaabatanitti konkolaataan guddaan akka nama biyyee suphee daakutti lammii Israa'eelota ciciibsee hospitaalli reefkaa fi madoon guutame jedha. Akka Yerusaalem Post akkasumas Times of Israa'eliin jedhutti inni kun itti yaadameeti qorannoo gurguddaan gaggeeffama jira jechuun lammiileen Israa'elii kanneen 4-3 ala kan taane kan akeekkachiise. Mootummaan konkolaattonni biyyattii gurguddoonis gara Tel Avivitti kan dhiyaannee fi daangaa biyyattii irraa tajaajila akka argatan jechuun akeekkachiise. Guyyaa kana har'a lammiileen 5 lubbuun darbuu miidiyaaleen erga gabaasanii booda hanga ammaatti galgala kana akka Arabiyaan gabaasutti lubbuun siviilota Israa'elii 8 kan badee fi 54 kan ta'an ammoo miidhaa qaamaa cimaan mudachuun dhagahamee jira. Keessahuu waajjira intelijeensii fi waajjira raayyaa ittisaaf mooraa waraana guddicha Gililoot cinaatti ta'uun afgaaffiif qorannoo dabalataa iyyaafannoo itti fufteeti jirti. Muummeen ministeera Benjamin Netanyahuun salphina gurguddaa maatiiwwan ugguramtoota 101 irra hiriira yeroo baay'eef gaaffiiwwan xalayaadhaan barreessuuf koominitii gaafachuu hanga Ameerikaan dhiibbaa itti taasisuu irratti uummata kee wajjin mari'adhu kan jedheen ashkarri Ameerikaanotaa ministeerri damee alaa Antooni Blinken erga Netanyahuun irra waltajjii irra dhufanii akkam ooltan jennaan namuu sheem jechuudhaan eegalan kabajamtoota hordoftoota keenya. Nuti waraana baha gidduu galeessaa keessatti Iraan akkasumas Libaanoosiif kutaa hunda wajjin kan taasifte ammas diinagdeedhaan raafama keessa jirra. Ilmaan keenya dhumaatii jiran maatiiwwan keenya ugguraman waggaa tokkoof ji'a 2 guutuu jechuun balaa itti buusanii maayikii lafa kaayatanii dhaabatan kabajamtoota hordoftoota keenya. Kana gidduutti dhoo'insi gurguddaan Haifaa kutaawwan baha gidduu galeessa daangaa kibba Libaanoosii kanneen kifar kiilaarraa kaasee hanga daangaa alaalatti drooniiwwan kaamikaaz shaahidii fi drooniiwwan badee balleessuu fi burkaanii fi alnaasiriin taankiiwwan Israa'elootaaf diippoo waraanaa birgeedii 36 baha dhidhimsuun dhagame loltoota 11 battalatti ajjeesu almaadiyaan Libaanos gabaasus raayyaan ittisaa kan IDF ammoo 4 qofa amane kanneen 8 miidhaan irra gahuun dhagahame jedhamu. Security cabinet, as well as weeks of consultations between Israeli and US officials. One Israeli official. ما يرجح أن تكون هذه العملية عبد القادر في ميدانية. هذا صحيح محمد، ولذلك أتداول هذه المعلومات بحذر. هي مبنية فقط حتى اللحظة. في الدوحة الاجتماعات بين رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ومديري. نتنياهو بدوره يسعى حثيثا بحسب تقارير إلى إقناع الغرب وأمريكا خصوصا بضرورة ضرب رأس الأخطار. والتي يدعي الاحتلال أنها آمنة تحولت إلى مسيدة لاستهداف أهلنا بينهم إسان سرتي نمبكني إسان جولة كينيا درجة إيراني إلمان برشيا سرتي مبكني كان مو غوتشان أغرسيفنا كايو إسان مرسا لما فا هاليلا رفاني في نيكلري كينا هاليلو رافين كان قبصونتين بوفتا بوبا بربادي سوفي غرا إساني غاوف تورين إسرائيلوني qilleensa Iraanii cabsitanii dhufuu keessaniif akkasumas Ameerikaa dabalateetiin tumsa kennuu keessaniif gatii keessan argattan. Iraanota ammoo gochaan beeytan malee jechaan hin beektan. Haleellaan Israa'el irratti fudhatamu arguuf jirtan. Ayatullah Aliiti kan kana jedhan afaan Iraanotaatiin. Haleellawwan Iraan koloneessa tokko Ismail Haniyyaa akkasumas Hasan Nasrallah fi qondaaltota ishee wabeeffachuudhaan Israa'el irratti misaayilota Cruise misaayil Faataa fi baalaastikii 185 ol
iddoowwan buufata waraanaa murteessoo hanga Yerusaalem dhiyaatti haleelte Netanyahuun akka Haayilee Gabrasillaaseetti fiigichaan dura dursuun eegdota isaanii gatuudhaan haadha manaa isaanii gatuun boollatti of darban ture. Haa ta'uutii jala qophii fi cidha gurguddoo himaa fi kan turtee fi Israa'el sombisiin ittiin argantu Ameerikaa fi warra dhiyaa ta'uun beekamaadha. Haa ta'uutii malee shira gurguddoo baa gidduu galeessaa kana rood maappii warri koongirensii Ameerikaa yookiin bulchitoonni aangoo gurguddaa muranii murteessuu koongirensiif dimokiraasii keessatti qaban sanyiin jiwishotaa ta'an akka ta'edha kan miidiyaaleen galaachuu irratti argaman. Haa ta'uutii mirga ilmaan namaa jechuun maqaa dimokiraasii faajjii maxxanfachuun alaabaa dimokiraasii fakkeessuun mirmirsuudhaan kan dimokiraasiin walakkeessa peentaagoon qofatti hafee fi aantummaa Teelaaviiv mirkaneessuuf yeroo adda addaatti nu malee nam tokkoon jiraatin nu malee nam tokkoon hidhatin kan nurraa hafe nyaadha erga nuti nyaanne ammoo nutti aanaa jechuun amala Ameerikaa ta'uu isiniif haaraa miti kabajamtoota hordoftoota keenya. Tarkaanfiiwwan kanaan haloo deeffachuudhaaf taar teekinooloojii eerkiraaft yookiin anti eer difeensi jedhamu Iron Dome, Arrow 3, David Slick fi kanneen kana fakkaatan hundi isaanii waan boqonnaa rookettiiwwan Hizbollaaf Hamas Hawtii Yamanotaa fi Islamic Resistance maadheewwan gurguddoo Iraaqii fi Sooriyaatiin boqonnaa dhabanii dadhabaniif jecha ammas tarii Iraan irratti haloo yookaan fudhattu taate haloo Iraaniif jetteetiin dhadhaabaati turte. Haa ta'u sanumaa sitti erga taad teekinooloojii siistam jedhamu dhaabbate manni Benjaamin Netanyahu hanga bakka ciisicha isaatti boraatiif siree gargar baase. Kanatti dubbiin hin dhaabbanne. Brigaadiin Reedwaan Force yoo diqqaate torbaan tokko keessatti loltoota 143 kan booji'ee harka duubatti dhiyee addunyaa agarsiise ta'uu fi qaanii Benjaamin Netanyahu yerootti saaxilame ture. Kabajamtoota hordoftoota keenya dhiigni qulqulloota Gaazaa dhugaan masjiidul Alaqsaadha har'as birbinyeessee harka dhiigaa kan taasisee fi akkasumas aangoowwan yeroo sadeeffaa isaa kan filame Benjaamin Netanyahuun bulchiinsota jiran Aariyaan Shaaroo fi Yudmartitti aanee nama badaa fi gadhee jedhamuun beekama. Mirga namummaa waan jedhamu tokkolleen Benjaamin Netanyahu bira kan jirree fi namni tokko duunaan bineensa hin jedhu namaaf dhagaa hin jedhu hunda walitti balleessuun amala isaaniiti. Haa ta'uuti tarkaanfiiwwan diinota isaanii baay'isan kun Hawtii Yamanotaa irraa Islamic Resistance kan Iraaqii fi Hizbollaa Sooriyaatii fi akkasumas Islamic Resistance Force Libaanan jedhamu kan Hizbollaa cinaatti argamuun haleellawwan kallattii adda addaa keessummeessaa jirti. Keessattuu dirooniiwwan har'a humnoota Iraaqiitii irraa furgugan maadhee gaarreen Goolaan kan rukutan ta'uun maddeen Aksiyoosii fi Independent gabaasaniiti jiran. Benjaamin Netanyahuun waamicha muummee ministeera Libaanos Najiib Mikaati dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi Imaanu'eel Maakiroon pirezidaantii Firaansiif taasisan abadan inuun dhaga'u qaamni tokkolleen na duran dhaabbatinaa jechuun bakakkaa kakuudha buusu irratti argaman. Haleellaa sanbata dheengaddaa waarii salaata subii irratti fudhataniin teekinooloojiiwwan gurguddaa haleeluu fi maadheewwan iccitii gurguddaan erga biyya addunyaa irratti beekamtuuf saayibarii guraatiin Ameerikaa mataa bowwaasiftee biyyi Parshiyaanotaa Riippablikiin Islaamaa Iraan tarkaanfiiwwan gurguddaa Israa'el fudhattu iccitii gurguddaa harkaa baasuudhaan of qopheessite. Kanarratti ammoo galata gurguddaa argachuu kamalu jedhanii akkuma baasaa argaatii fi Jeneraal Muhammad Bahagarii jedhe Pirezidaanti Puutii fi KGB yookiin kola basaasa tika kan odeeffannoo Raashiyaa Israa'el haleellaadhaaf akka jirtu waltajjii BRICS irratti odeeffannoo argatan Masuud Pezekshiyaadhaaf himuudha maddeen gabaasanii jiran. Saniin booda Iraan odeeffannoowwan gurguddaadhaan qophii isii daranuu cimsite jedha Associated Press. Haa ta'uuti raadaariiwwan odeeffannoodha teekinooloojiiwwan gurguddoo xiyyaara saffisaa kan haleelte ta'us teekinooloojiiwwan humna haaraa S-400 Raashiyaa ta'uu hin oolle jedhanis hanga ammatti addaan ba'uu baatus Iraan fageenya maayilsii 4,000 irratti xiyyaarotaaf miisaayilotas dhidhimsitus dubbittiin haleellawwan iddoowwan muraasa irratti dhaqqabe ammoo kanneen loltoota 4 ajjeesanii fi raadaariiwwan dabalateetiin iddoowwan 3 irratti haleelamu raayyaan ittisa IRG Islamic Revolutionary Guard Corps
gabaaseet jira. Haleellawwan daandii qilleensaa biyyoota Arabaa keessaa sababa maadhee waraana baha giddu galeessaa Ameerikaa Baagdaaditti argamu irratti achirra haleellaa fudhachuu fi Baagdaadii fi Joordaan mallattoo gaaffii jala galuun himame. Raasib Tayyib Erdogan Israa'el barrisii dhabamni gahee jira. Iraan tuqxee erga Iraan tuqxee amma kinniisa fitti tuyxe jechuun dubbitti yaaddoo gurguddoo himan. Kaayyoon Ameerikaadha akka iccitii har'a Iraan argatetti nikileerii fi buufata gurguddoo Iraan qabdu hunda barbadeessuuf akka ta'ee fi sossobaaf rarraga tuttuqanii ilaaluudha akka ta'e Iraan ifa taasiftee jirti. Abbaan aangoo amantii olaanaa sa'aatii 24 tajaajila wal'aansaa salphaa erga godhatanii booda har'a ifa kennanii. Military is indeed confirming that they are carrying out what they describe as precise strikes on military targets inside of Iran. Held an emergency meeting for Monday at Iran's request. This request has garnered support from several nations, including Algeria, China, and Russia. The meeting aims to address the increasing hostilities and the implications of Israel's military actions. ليس مؤكدا 100%. الرقابة العسكرية الإسرائيلية تفرض تعتيما شاملا على كل التفاصيل المتعلقة بهذا Exceptional Track 5, which presents significant challenges due to its advanced stealth technology. Russia has been a leader in this area, creating systems like the Nebo-M and Resonance N radars. Revolutionary Guard Corps members told the New York Times that senior generals who had not commanded battalions in Iraq and Syria and are now fighting that Iran would certainly retaliate if Israel hits oil facilities, nuclear installations, or addunyaan keenya waliin miidhagdi nagayaan tolti nageenyi furtuu firmaatan qabne bakka jirtanitti riskiiwwan gurguddoo fayyaa qaamaaf qalbii bu'uura jaalala ilma namaa fi muraada keessanaa guutu horaa bula.